أفنوك بربي نتساف فقمنان أبشرا أمتا ملكاو دافتهمنا كالي سيادة بري في سوايانا وانمتا أبو ستي والوامنا إن شاء الله وانقاري وليدامنا قالت إلهي والجلاء وانا نمت ربي في جنة لوليانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كان جرتا أبوليين أردفتوني آمد أوروتيف بقنا جهان أفتن أني نجا نجيني كو كان كبجا كان جالنا ونير راكمل لفا اسم جرتني اسم براها جو جتا هر أنت نجمتشو أحمد موني كويساتي نتي لقامي إبساتشو لفيرا أحمد بقى جمدي بقى ربي فريدة أبيكيتي si agarsiisee gammachuun kun gammachuu dhuma hin qabne ka walitti fufu siif haa ta'u ka milkii siif haa ta'u ka ummata kee ittiin tajaajiltee du'aa'ii argattu rabbiin siif haa godhu kabajaa fi jaalala ittiin argattu rabbi siif haa godhu siin jedha qaalii kiyya hedduu takkan gammade dhugaa dubbachuuf Ahmed yeroo hedduu irra deddeebi'ee yeroo leebii waraabaa turetti maal jedhaa ture guyyaan kun guyyaa dhumaati na bira bulaa jedhaa ture garuu guyyichi guyyaa dhumaati guyyaa lama sadii akkas waan akkasii hojjetee ture kana jechuun isaa hordoftoonni akka gaariitti akka itti hirmaataniif waan barbaadee fi waan sa'aatiin deemuu dideef garuu har'a milkaa'ee jira baga rabbiin si milkeesse qaalii kenna siin jenna akkasuma gaafa yuutuubii dhiisuun hidha jedhees yaada akkasii kaasee ture sanis namni hundinuu deeggaruu didee wanti akkanaa sirraa hin eegamu jedhanii gorsa tokko tokko kennaniif inni illee waan hawaasni jedhu laaluuf ta'e dhugamaa waan akkasii gochuu barbaade isaa fi rabbitu walitti beeka kanaafuu baga rabbiin waa hunda keessa si baasee bakka kanaan si ga'e kuni xiqqaadha gammachuu kana caalu rabbiin siif haa kennuu siin janna qaalii kenna gammachuun kee dhuma hin qabaatin kan dhuma hin qabne siif haa ta'u akkasuma warroonni Ahmedii wajjin sa'aatii keessanirraa qisaasessitanii hirriba keessanirraa sa'aatii murtanii fi wajjin turtanii wajjin dararamtanii wajjin dhiphattanii bakka kanaan isa geettan maqaa chaanaala Ahmed Oroo TVtiin galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'uu isinii jedha obboleeyyan kiyya dhugaa dubbachuuf taanaan nuti Oromoon gaafa tokkummaadhaan of kaane waa hunda gochuu dandeenya milkaa'us ni dandeenya kanaafuu ammallee tokkummaan keenya akkanumatti itti haa cimuu wal jajjabeessuu wal cinaa dhaabbachuun itti haa fufuun isinii jedha akkasuma warri moonii taatanii warri carraa argadhee yookaan viidiyoo isinii dalaguu dhabee yookaan baga gammaddan isin jechuu dhabee naaf kolchaa asumaan baga gammaddan hundi keessaniyyuu gammachuun keessan gammachuu dhuma hin qabne isiniif haa ta'u gammachuun keessan gammachuu milkii isiniif haa ta'u gufuu fi gufaatii kasinirraa qabu rabbiin isiniif haa godhu isin jedha obboleeyyan kiyya akkasuma wal cinaa dhaabachuun hin dagatinaa warri moonitaayizii taatan hundi keessanuu warroota lafaa dhufaa jiran ta'ee warroota moonii ta'anii viidiyoo gadhiifatan laaluu fi hin dagatinaa hanga humna keessanii wal gargaaraa wal cinaa dhaabadhaa isin jedha obboleeyyan kiyya kanaafiyyuu wal jabeessuun dirqama kennaa dirqama oromummaati yeroo baay'ee afaaniin haasofna malee namni baay'een afaaniin haasofna malee hojii irratti hin argisiisnu jechuudha gaafa namni tokko ijoolleen oromoo maal gochuu qabdi yoo jennee dubbanne wal gargaaruu qabna subscribe walii godhuu qabna like walii godhuu qabna share walii godhuu qabna commentii walii kaa'uu qabna akkasuma viidiyoo walii daawwachuu qabna jenneetiin haasofna garuu hagan takka hojiitti agarra numarti kennayyuu ni agarraa jechuudha kanaafuu ijoollee monitaayizii ta'an keessaa tokko lama jedhee maqaa isaanii kaase namoota ijoollee keenya biraa hin hafne yeroo baay'ee ijoolleen moonii ta'an ijoollee keenya jala deemaa jiran xiqqaa guddaa jedhanii osoo addan baasin laga baddaa amantii kutaa jedhanii osoo addan baasin saalan shamara dhiira jedhanii adda osoo hin baasin namoonni ijoollee keenya jala deemanii gargaaraa jiran fakkeenyan isinii kaasa ijoollee dhiiraa keessaa fakkeenya Maashar Orootu ammas akkasuma shamarran keessaa Oroo ammallee Saaroon Naatiyyee ijoollee hedduudha tokko lama jedhee maqaa isaanii kaasee fixuu hin danda'u kanaafuu warroonni akkasii sunniin hedduu takka galatoomaa hundi keenya warri moonii taane akka isaanii sanaa taanuun waamicha kiyya obbolummaati kanaafuu wal jajjabeessuu qabna isaan har'aan tana yoo viidiyoo gadi dhiisaa yoo nuti hin daawwatinii fi namni isaaniif daawwatu hin jiru kaleessallee namni ittiin ga'e isinumaa numaa har'allee mootuu namni isaan jajjabeessa cinaa isaanii dhaabatu saba biraa dhufee osoo hin ta'in numaa moonii godhe santu isaan jajjabeessa jechuudha viidiyoo warra moonitaayizii ta'anii laaluu fi sheer gochuu fi hin dagatinaan dhaamsa kiyya ammallee kanaafuu gamanumaan walaloo xiqqishuu wayii barreesseen ture waa'ee gammachuu Ahmediin kan wal qabatu jechuudha hanga xumura viidiyoo kanaatti na wajjin turaan afeerraa kiyya
baga argite sanyii guyyaa gammachuu kana baga rabbiin si baase cinqaa kiroomii sana baga rabbiin si baase cinqaa kiroomii sana hedduu itti dhamaatee kiroomii keessaa bahuuf hirriiballee itti dhabde moonetaayizii ta'u hirriiballee itti dhabde moonetaayizii ta'u jabaadhu itti cimi hin laaffatinii amma gurraacha shaashee lixaa aamiyyee afaan damma gurraacha shaashee lixaa aamiyyee afaan damma Aamee obboleessa koo qeerricha shaashee gamaa baddaaf lagaan qoqqooddee kan addan baafne nama baddaaf lagaan qoqqooddee kan addan baafne nama Aamee natti xiqqaata jechiin ittiin si ibsu kana daran caalchisee rabbummaan si haa cimsu kana daran caalchisee rabbummaan si haa cimsu warra asiin si gahees tasa hin dheessin cinaa isaanii dhaabbadhu akkam jirtu jedhiini irra deemii gaafadhu akkam jirtu jedhiini irra deemii gaafadhu yoo har'a jabeessite borus mana kee dhufu viidiyoo keesiif laaluuf daranuu itti fufu viidiyoo keesii laaluuf daranuu itti fufu walirraa dheessuu miti harka wal qabuuf fala numaa wal beeku kana kan waliif dha'us mala numaa wal beeku kana kan waliif dha'us mala ol nu haa fuudhu rabbii bakka kufnee nu kaasee ifa nu haa agarsiisu dukkana keessaa baasee ifa nu haa agarsiisu dukkana keessaa baasee hundinuu galatooma olmaa guddaa qabdanii warri ahmee gargaartan hirriiballee dhabdanii warri ahmee gargaartan hirriiballee dhabdanii qottoo tokkotu jira kan qirri isaa doomaa waan na wajjiin turtaniif hundinuu galatooma wanti hamtuu jedhame isin hin argin homaa wanti hamtuu jedhame isin hin argin homaa obboleeyyan kiyya qaalii fi kabajamoo hedduu takkan isin kabaja hedduu takkan isin jaaladha hanga yoonatitti sa'aatii keessan aarsaa gootanii wajjin turuu keessaniif galatooma inni isin jira ammallee irra deebi'e akkasuma sheer laayik koomentii gochuudhaan aamee jajjabeessuu hin dagatina maal aamee qofaree hunduma keenya walaa jajjabeessinu shamara dhiiraa osoo hin jenne saalaan osoo adda waliin qoonne gandaaf kutaadhaan osoo adda waliin hin qoonne ilaalcha paartii siyaasaa garaagaraatiin osoo adda waliin hin qoonne oromummaa qofaaf walaa gargaaruu walaa jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabbannu akkasuma wantiin dhaamu barbaadu asirratti ijoolleen keenya dhimma garaagaraatiin ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuudhaan warroonni walitti mufan hedduutu jira fakkeenya paartiin an deeggaru paartii namni biraan deeggarre ta'uu danda'a kun ilaalcha dhuunfate kanaafiyyuu ilaalcha dhuunfateef jennee wal dhabuu hin qabnu nuti wajjin deemuuf waa'ee siyaasaa irratti wal mormuu hin qabnu abbaan waan fedhe haa deeggaru amantii fedhe haa hordofu nuti garuu namummaa qofaaf walaa gargaarru waamicha kiyya kana waa malee hin jenne ijoolleen hedduu warroonni paartii biraa deeggaran paartii garaagaraa warroonni deeggaran achirratti kan qara jaalala addaa waliif qaban kabaja addaa waliif qabanii sababa jecha hin taane waliif kennuudhaan walitti dubbachuutiin wal dhabanii wal qoqqoodanii summiin keessa isaaniitti uumamaa jira akkasuma shamarran keenya tokko lama osoo hin jedhin waan hin taane irratti homa xiqqashuu irratti walitti mufannee ijoollee hedduu walitti aarree waliin ooduutti jira wal beeynan hundinuu jechuudha kanaafiyyuu waan akkanaa irraa haa fagaannu wanta hundaayyuu dhiifaman biraa haa kunnu online irratti wal barre harki caalaan keenya qaamaa warri wal beeynu jiran akka hin fakkaatu baay'inaan kanaafiyyuu online irratti wal dhabnee gargar facaanee guyyaa duunu hin beeynu kanaafuu dhiifamaa wal biraa haa deemnu waytawaa waliin jennullee walaa eeggannu waan dubbachuu jennu haa laallu dura haa xiinxallu yoo namni tokko dogongora dubbate obboleettii koo dogongora dubbatte obboleessa koo dogongora dubbatte irraa sirraa jennee wal gorsuu haa amaleeffannu aadaa haa godhannu ebelu akkasiin jedhe fakkeenyaaf mana kiyyatti dhufanii yoo namni wayii waan nama biraa haasa'e mana kiyya dhufanii ahmeen bakka hin jirretti namni waa'ee ahmed yoo haasa'e namni biraa immoo deemee ahmed bara ebelu akkasiin jedhe jechuun hin barbaachisu wanti akkanaa kun daran daddabalee deemaa jira argaan jira dhagahaan jira ebelu jechuus ni danda'a garuu mootu ifa baasuu hin barbaanne namni martinuu quba qabnaa wal beeyna waan akkasii dhiifnee bakka ahmeen hin jirretti nama waan isaa haasa'e lakkii waa'ee isaa hin haasa'in innis nama gaariidha atis nama gaariidha maaltu walitti isin fide jennee araarsuu danda'uu qabna malee walitti diruu hin qabnu gidduu deemnee dubbii nagaaduu hin qabnu kanaafiyyuu kana waa malee hin jenne namoonni quba qabdanis jiraachuu dandeettan kallattiin aamee jechuu kiyya osoo hin ta'in fakkeennan aamee fudhadhe kanaaf waan akkanaa rabbiin nurraa haa qabu nama akkanaa rabbiin hin godhini nama wal mufachiisu wal gufachiisuu fi wal xiqqeessu wal kuffisu rabbiin hin godhini nama wal jabeessu nama wal sirreessu nama wal cinaa dhaabatee dogongoraa irraa wal deebisu rabbiin nu haa godhu waan tokko yoo argitanis waan san
karaa hundaan bal'isaa itti yaada deebii waan sanii kennaa malee ariifattanii kallattii tokko qofatti yaaddanii waan hin taane hin dubbatinaa naamsa kiyya. Akkasuma ijoolleen tokko yoo dogongoraan viidiyoo hojjetanis viidiyoo isaanii jala dhaqaatii waan kana sirreeffadhu wanni akkanaa sirraa hin eegamu jedhaanitii dhaamsa gorsa karaa koomentii isaaniitiin barreessaa fi akkasuma karaa keessatti itti dhaqaatii waan inni balleessan sirreeffadhu jedhaa dhaamsa dabarsaafiin dhaamsa kiyya obbolummaati. Xumuree jira yaada kiyya waan hanga dhuma viidiyoo kanatti nu hojjetaniif onnerraa akkasuma maqaa chaanaala Ahmed Oro irraa maqaa chaanaala Ahmed Orootiin guddaa galatoomaa isin jedha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Lafuma jirtanitti rabbiin nagaha ofii keessa isin haa jiraachisu. Rabbiin biyya teenya biyya nagaha nuuf haa godhu. Ka rakkate rakkoodhaa nuuf haa baasu. Ka beela'e beela nuuf haa baasu. Ka hidhame hidhaa nuuf haa baasu. Ka ciniinsifate nuuf haa deessisu. Ka dhukkubsate nuuf haa aafiyu. Ka wallaale nuuf haa beeksisu. Ka jallate nuuf haa qajeelchu. Ka beeke nuuf haa tursiisu. Warra dhume rabbiin rahmata haa godhu. Biyya itti haa salphisu. Akkasuma lammii keenya biyya garaagaraa keessatti salphatee xiqqaatee gabraa ta'eetiin nama gadi ta'ee jiraataa jiru kana rabbiin kabaja namummaa itti nuuf haa qabu. Oromiyaa rabbiin nagaa nuuf haa godhu. Biyya keenya rabbiin nagaa nuuf haa godhu. Namni biyya hin qabne biyya wayiitu jiraachuu hin danda'u gammachuudhaan. Biyya alaas jiraatu gammadee hin jiraatu. Maaliif biyya isaatii miti biyya hambaa keessa jira. Yoomillee akka nama baqatee itti jiraata malee akka nama itti dhalatee itti hin jiraatu. Kanaafuu rabbiin biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Du'aayii kadhachuu hin dagatina akka amantii keessaniitti. Biyyi teenya ilaala amma deemaa jiruun haala amma deemaa jiruun diigamsa irra gahuun isii hafan qabu jennee tilmaama. Kanaafuu rabbiin biyya teenya nagaa haa godhu. Waraana walirratti labsame kanallee rabbiin nurraa haa dhaabu. Hirkoon keenya rabbii rabbuma keenyatti boonna waraana caalu kan qabu rabbii keenya qofa. Kanaafuu du'aayii kadhachuun dagatina akka amantii keessaniitti isinitti dheeresseen jira nagaatti. Ofnuuka barabbiin nuti saafuuf qabnaan abshiraa ummata milkaa'uudhaaf deemna. Kaleessa yaadata boriifis waa yaanna. Waan ummata bu'aa buusutti wal waamna. Inshaallah waan gaggaarii walii dhaamna. Galata ilaahi wal jalaa waanna. Numti rabbiif jennee tola walii yaannaan.